Iraan fi Paakistaan gamtaa waraanaa tarsiimoo guddaa qabu mallatteessuu beeksisaniin dabalataanis haleellaa abbaa biyyummaa isaan irratti taasifamu waliin qolachuuf mallatteessaniiru. Tarkaanfiin kun Israa'elii fi biyyoota dhiyaa biratti shakkii uumeera. Godaantonni Itoophiyaa 142 abdii barbaacha manaa ba'an galaanaan liqimfamuun dhagahame. Chaayinaa fi Raashaa shaakala waraanaa waloo guyyoota sadiif turu galaana Jaappaan keessatti jalqabuun dhagahame. Shaakalli waraanaa guddaan kun yeroo wallabdee Raashaa fi USA gidduutti hammaataa dhufetti ta'uun isaa adda taasisa jedhame. Iraan fi Turkiyee weerara qubsiistonni Israa'el masgiida Al-Aqsaa irratti raawwatan balaaleffataniiru. Gochi kun madaallii amantii Yerusaalem irratti balaa ta'uusaa ibsaniiru. Seenaa keessatti manni maree Dimookiraatota USA saffisaa addunyaa gidduutti mootummaa Falastiiniif beekamtiin akka kennamuuf dhiibbaa guddaa gochaa jiraachuun gabaafame. Akka gabaasni guyyaa irraa ba'e agarsiisutti manni maree Dimookiraatota USA Tiraamp Falastiinotaaf beekamtii akka kennuuf dhiibbaa guddaa gochaa jiraachuun barameera. Tarkaanfiin kunis gidiraa baroota Falastiin irra gahaa ture xumuruu danda'a jedhamee eegama. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa neetworkiin hawaalaa seeraan ala maallaqa daddabarsaa jira jechuun himate. Akkasumas dhaabbilee hawaalaa 4 saaxiluun lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiran of eeggannoo akka taasisan akeekkachiiseera. Humni gamtaa Afrikaa fi Soomaaliyaa kibba Soomaaliyaa keessatti loltoota Al-Shabaab 50 ol barbadeessuu beeksise. Odeeffannoo kana hunda isaanii bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Godaantonni Itoophiyaa 142 abdii barbaacha manaa ba'an galaanaan liqimfamuun dhagahame. Balaa nama sodaachisuun godaantonni Itoophiyaa 68 yoo du'an namoonni 74 bakka buuteen dhabameera. Dilbata darbe dooniin lubbuuwwan abdii kutatan 154 fe'attee turte. Bishaan lixuun namoonni 12 qofti lubbuun hafuun gabaafameera. Namoonni hiyyummaa waraana hongee fi jeequmsa haala yeroo baqachuun waan hundumaa balaadhaaf saaxilaniiru. Lafa abaaramaa gaafa Afrikaa bakka wallabdeen hanqinni nyaataa fi malaammaltummaan dagaagee jirutti carraan hiyyeessotaa irbaata qurxummii qofa ta'e. Gareen mirga namoomaa yeroo dheeraaf miidhaa jeequmsaa fi tuffii godaantota karaa irratti mudatu akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee namoonni kumaatamaan lakkaa'aman garaa isaanii keessatti abdii miila isaanii jalatti balaa dhiitu sodaa malee baqachuu itti fufaniiru. Ammas galaanni waan bare nyaachuu itti fufa. Iraan fi Paakistaan gamtaa waraanaa tarsiimoo guddaa qabu mallatteessuu beeksisaniin dabalataanis haleellaa abbaa biyyummaa isaan irratti taasifamu waloon qolachuuf mallatteessaniiru jedhame. Tarkaanfiin kun Israa'elii fi biyyoota dhiyaa biratti shakkii guddaa uumeera. Tarkaanfii jajabinaa fi seena qabeessa ta'een Iraan fi Paakistaan gamtaa waraanaa cimaa ta'eef bu'uura kaa'aniiru. Nageenya tarsiimoo tumsa ittisaa fi hojii farra shororkeessummaa irratti waloon hojjechuuf waadaa galaniiru. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian daawwannaa sadarkaa olaanaa Islaamaabaaditti taasisaniin biyyoonni lamaan tarsiimoo waraanaa qindeessuu ittisa daangaa guddisuuf odeeffannoo basaasaa wal jijjiiruuf walii galaniiru. Biyyoonni lamaan shaakala waraanaa waloo gaggeessuun tumsa teekinooloojii ittisaa taasisuun akkasumas koriidarii nageenya naannoo uumuu irratti walii mari'ataniiru. Ministeerri muummee Paakistaan Shahbaz Sharif biyyoonni lamaan shororkeessummaa ittisuuf weerara alaa abbaa biyyummaa isaanii ittisuuf walitti dhiyeenyaan kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Hooggantoonni lamaan dhiheenya kana haleellaa Israa'elii fi USA Iraan irratti goote balaaleffachuun balaa gara fuulduraa dhufu kamiyyuu waliin qolachuuf walii galaniiru. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Paakistaan deeggarsa hin sochoone taasisuuf galateeffatanii giddu seenummaa alaan mormuuf saboota musliimaa gidduutti ida'amuun ittisaa gadi fagoo akka ta'u gaafataniiru. Yaaddoo nageenyaa waloo fi wallabdeen naannoo dabalaa dhufuun walta'iinsi waraanaa haaraan Iraanii fi Paakistaan gidduutti tapha jijjiiruu akka danda'u faarfamaa jira. Kunis Eeshiyaa keessatti siqqee tarsiimoo haaraa akka fidu agarsiisa jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Chaayinaa fi Raashaa shaakala waraanaa waloo guyyoota sadiif turu galaana Jaappaan keessatti jalqabuun dhagahame.
Akali waraanaa guddaan kun yeroo wallabdee Raashaa fi USA gidduutti hammaataa dhufe ta'uun isaa adda taasisa jedhameera. Akalli galaanaa bara 2025 kun bishaan naannoo buufata doonii Raashaa keessatti agayya sadirraa kan jalqabee fi guyyaa sadiif kan turu ta'uusaa ministeerri ittisaa Chaayinaa beeksiseera. Chaayinaa fi Raashaa walta'iinsa isaanii cimsuu fi sirna addunyaa Ameerikaan durfamu madaaluuf yeroo barbaadanitti galaana Jaappaan keessatti shaakala humna galaanaa jalqabaniiru. Chaayinaa fi Raashaa waggoota dhiyoo asitti walitti dhufeenya isaanii gadi fageessaa kan jiran yoo ta'u, Chaayinaan qoqqobbii biyyoota dhiyaa Mooskoo weerare keessatti Raashaadhaaf sarara jireenya diinagdee kennaa jirti. Shaakala kanaan biyyoonni lamaan basaasa galaana jala, farra galaana jalaa ittisa qilleensaa fi farra misaayilaa akkasumas lola galaanaa ni gaggeessu jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Shaakala kanarratti dooniiwwan Raashaa misaayila qajeelfaman barbaadeessan dabalate dooniiwwan Chaayinaa afur shaakala kanarratti hirmaachaa akka jiran ministeerichi beeksiseera. Shaakala kana booda biyyoonni lamaan bishaan Paasifik barbaachisaa ta'e keessatti sakatta'iinsa galaanaa ni gaggeessu jedhame. Chaayinaa fi Raashaa waggoota hedduudhaaf shaakala waraanaa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u, shaakalli galaanaa waliinii bara 2012 eegale. Shaakalli bara darbee qarqara galaana Chaayinaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u, kan bara kanaa galaana Jaappaan keessatti gaggeeffamaa jira. Ministeerri ittisaa Jaappaan tumsi waraanaa Chaayinaan Raashaa waliin gootu guddachaa dhufuun yaaddoo nageenyaa guddaa akka qabu akeekkachiisa cimaa kennaa jira. Iraan fi Turkii weerara qubsiistonni Israa'el masgiida Al-Aqsaa irratti raawwatan balaaleffatanii Wachi kun madaallii amantii Jerusalem irratti balaa ta'uu ibsaniiru. Dilbata darbe qubsiistonni Israa'el 1,200 ol ta'anii ministeera nageenyaa Israa'el Benjamin durfamuun guyyaa gadda Yihuudootaa kabajuuf eegumsa poolisii cimaa jalatti masgiida Al-Aqsaa weeraruun dhagahame. Waqfiin Islaamaa Jerusalemitti argamu akka gabaasetti qubsiistonni kun sirna amantii raawwataniiru. Kunis haala yeroo dheeraaf turee fi kan kadhannaa Yihuudootaa bakka sanitti dhorku cabseera. Musliimonni masgiida Al-Aqsaa bakka qulqulluu sadaffaa akka ta'etti ilaalu jechuun Al-Arabiyaan gabaasa guyyaa irraa baase mirkaneesseera. Iraan weerarri kun seera idil addunyaa ifatti kan cabseedha yoo jettu, Turkiyeen gochi kun madaallii amantii Jerusalem irratti balaa akka ta'e hubachiifte. Biyyoonni lamaan hawaasni addunyaa weerara Israa'elitti bufee jiru akka dhaabsisan gaafataniiru. Taateen kun qeeqa idil addunyaa kan kaase yoo ta'u, naannichatti jeequmsa haroomfamuuf yaaddoo uumeera. Manni maree Dimokiraatota USA saffisa addunyaa gidduutti mootummaa Falastiiniif beekamtii kennuuf dhiibbaa uumaa jiraachuun gabaafame. Akka gabaasni Axios guyyaa irraa ba'e agarsiisutti manni maree Dimokiraatota Tiraamp Falastiinotaaf beekamtii akka kennu dhiibbaa gochaa jira. Kunis tarkaanfii gidiraa baroota Falastiin irra gahaa ture xumuruu danda'a jedhamee eegama. Waashingitanitti Dimokiraatonni mana maree 10 ol ta'an xalayaa mootummaa USA Falastiiniif ifatti beekamtii akka kennu gaafatan mallatteessaniiru. Akka gabaasni Axios jedhutti yoo xiqqaate miseensi koongiraansii tokko murtoo mootummaa Falastiin deeggaru dhiyeessuuf karoorfateera. Dhiibbaan kun kan dhufe yeroo deeggarsi addunyaa Falastiin jabaatetti yoo ta'u, waggaa darbe qofa biyyoonni akka Ispeen, Ayirlaand, Noorweey, Armaaniyaa fi Jamaayikaan Falastiiniif ifatti beekamtii kennaniiru. Yeroo ammaatti humnoonni gurguddoo warra dhiyaa Faransaay, Yuunaayitid Kingdamii fi Kanaadaa dabalate yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fulbaana bara 2025 ofirratti akkasuma gochuuf qophaa'aniiru. Murtee koongiraansii fi falmii addunyaa saffisaan jijjiiramaa jiru keessatti ijji addunyaa hundi tarkaanfii itti aanu Waashingitan irraa eeguu jalqabde. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa neetworkiin hawaalaa seeraan alaa maallaqa daddabarsaa jira jechuun himate. Akkasumas dhaabbilee hawaalaa 4 saaxiluun lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiran of eeggannoo akka taasisan akeekkachiiseera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabbileen seeraan alaa maallaqa daddabarsan 4 ifa godheera. Isaanis dhaabbata daddabarsa maallaqaa Shaagaay, Adulis Ramadaan Peey fi daddabarsa maallaqaa Taajii ta'uu ibsuun sirna faayinaansii biyyattii laaffisaa jiru jechuun himate. Akka baankiin biyyaalessaa jedhutti opereetonni kun hayyama kan hin qabneef sharafa gabaa alaa jallisuu maallaqa diyaaspooraa gara biraatti jijjiiruun hojii seeraan alaa irratti bobba'anii jiru jechuun himateera. Baankichi maallaqni karaalee kanneeniin ergamu qabamuu akka danda'uuf gonkumaa namoota yaadame bira ga'uu akka hin dandeenye akeekkachiiseera. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiran tajaajila faayinaansii hayyama wabii fi qajeelfama qabu akka fayyadamanis gaafateera.
humni gamtaa Afrikaa fi Soomaaliyaa kibba Soomaaliyaa keessatti loltoota Al-Shabaab 50 ol barbadeessuu beeksise. Ergamni deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa qindoomina raayyaa Soomaaliyaa waliin ta'uun jimaata darbe magaalaa Tarsiimoo Baariree keessatti duula guddaa gaggeessuun hidhattoota Al-Shabaab 50 ol ajjeesuu ibse. Gamtaan kun miidhaa guddaa Al-Shabaabin isarra ga'e haaluun akkasumas ibsa Al-Shabaab loltoota gamtaa Afrikaa haleeluu fi injifachuu jedhu kuffiseera. Inumayyuu qondaalonni gamtaa Afrikaa Al-Shabaab irratti kasaaraa guddaa qaqqabsiisuu himuun hidhattoota 50 ol ajjeesuu fi hedduu madeessuu beeksise. Jiraattonni naannoo sanaa walitti bu'iinsi hammaachuu ibsuun bakka bu'aan eeyyuu Haajii Ibraahim Boolii ammoo humnoonni gamtaa fi Soomaaliyaa naannicha tiksuu fi bakkeewwan ciccimoo Al-Shabaab gadhiisisaa jiraachuu himaniiru.